السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوتيوب كي خنا رتي بكم فيا جيفا موديما إن شاء الله ربي نوفا فيسو كسيتي وان بين راكا والغرغارو وان بين وليف دبرسينيك والفيا نبرباتي زادا الرهدون كينيا إبدي أداداتي في ساعة لمن الركاتشا جرا خان إبدي غاستركي في ساعة لمن الركاتشا جرا خان إبدي خليتي في ركامي saaxilamee rakkachaa jira. Kaan dhibdee akkasuma kaan dhibdee garaagaraatiin rakkannee saaxilamu jirra. Innaa kaan dhibdee humna dhabuutii fi dhibdee laafinaatiin dalagaa hunda dalaguu dadhabee rakkamaa jira. Kana hundaa'u mana hakamaa deemuu qofa odoo hin ta'in yeroo dhukkubsanne mana hakamaa deemuu qofa odoo hin ta'in odoon dhukkubsattinis akkaataa itti qoonqoon rabbiin soorata rabbiin halaal nu godhee kan nuti isaan jiraannu nu godhe kanaan akka itti namniif wallaanu. Soorata namni nyaaturraa kamiitu dhibdee kaleetiif dawaa. Soorata namni fayyadamurraa kamiitu dhibdee garaachaatiif dawaa. Kana hunda yoo adda barree wal barsiifne namootan dhibdee gaastirik qaban waan gaastirik isaaf dawaa hoggaa nyaate soorata isaarraa fayyaa harkataa jechuudha. Yoo waan gaastirikiif dawaan ta'e nyaate yoo fayyaan harkatu jechuudha. Akkasitti adda baafatuun barbaachisaadha. Waa'ee nyaata ilma namaatiif dawaatii wajji wal qabatee asirratti haasawamaa. Waa'ee akkasuma soorata ilma namaatii wajji wal qabatee kamiitu ilma namaatiif dawaa kamiitu ilma namaatiif bu'aa qaba haala akkamiin da'ummaa qaba haala akkamiin bu'ummaa qaba waan jedhamurratti beekumsi asirratti dabarfama yuutuub keenya kanarratti waa'ee fayyaa wajji wal qabatee waa'ee miidhagina qaama namaa miidhagina dubartoota keenyaa haala ammayyaa ta'een haala miidhagina rabbiin namaaf uumamaan kenne san kunuunsuu irratti akkamitti danda'amaan waan jedhamuun dawaan alatti odoo dawaan ta'in abbaan akkamittiif kunuunsaa haala akkamiin dhibdee isa dhufe hoo finniisa fuulannoo ba'ee bixxillee fuula roobbiin balleessite haala kana hunda akkamitti oofaa waan jedhamu soorata soorannu keessatti yoo qabeenu taate dawaa adda addaatu jira soorummaan nuti soorannu keessaa. Soorata kamiyyoon sooradheen bixxilleen kan ofirraa oofaa soorata kamiyyoon sooradhee finniinsi irra ba'een irratti du'ee godaanni sanatti ta'ee hafee fuula kiyya balleessuu irraa wal bataa waan jedhamurratti beekumsa bal'aa tokko gaggeeffama inshaallahu ta'ala akkasitti warrootan haaree taatanis sheer godhaa maatii keenya ta'a sabiskiraabii godhaa warrootan haaree hin ta'inis isinummaan hundinuu obboleeyyan kiyyaa viidiyoon tiyyaa yoo isinii galuu baattes irra deddeebi'aa dhageeffadhaa isiniif galtiyyeetii yaada akkaataa isinii galtuutti waraaba inshaallah waan irraa irrate immoo ilmi namaa hobatti irruudhaa waliin wanta ta'uu qabee guutuu jaama akkasitti komentii irratti yaada qabdanii fi gaafii qabdaniis achirratti naaf barreessaa ilaalaa akkasitti deebisaa keessan isinii kennaa deema. Itti waan beenurraa walaa barsiifnu viidiyoo tiyyatan obsaan naaf dhageeffachuu keessaniif galatoomaa har'aaf asuma irratti hin dhaabbadhaa barumsi keenya inshaallah yeroo itti aantutti ni eegala rabbii hanga barumsa keenya eegullutti nagayaan waliin nu haa deebisu jechaa assalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu.